Imarga. Isan. Urjiti ya rabbuma jedhila. Koy koy. Sifalmuun barbaada. Urjiti ya. Dhugaa rabbi jechuun Yesuus itti amantu kana jedhiiti. Yesuus itti amantu kana jedhiiti mee ana. Anuma tana mee kadhadhu mee waa mana kadhadhu mee naa deebisu harkeeti. Yesuus dhugamaan aangoo qaba dhugamaan dandeettii qaba. Ati isa amante. Sifalmuun barbaadu. Ani sifalmuun barbaadu. Waa'ee amantii sifalmuun barbaadu. Mara taasu. Mee wal falmaa Maqaa isaati isa dura isa amanuu qabda. Achii kaateeti jijjiirama keelaa argaa. Okko inni kun dandeettii qabaa mi Yesuus dandeettii qabaatti na haa jijjiiru akka na jijjiiru godhii siin jedhee. Dhibbatti asirrumatu bifa kee jijjiira amma na laalime. Isin Na jijjiirka. Si gurraacha sababa si addeessa ilaali ija ishee keessa laali maaloo. Ija chaayilaa godhe akkasii jalaan kennee garuu. Ana bicha beesin akka mucaa Yesuusii ta'e isin keessaa. Waan kutaa jirtu hin beeksistee. Laabii miti. Simboo qabeessa si godha simboo qabeessa ulfinna sii kenna jireenya bara baraasa osoo mandhan asirruma sii kenna. Asirrumatti agarra. Maarree ishi adara waaqa jiraata adarama waaqa jiraataa keessanii san. Mee atummaan anuma tanallee akkas godhi siin jedha akka keetisan. Akkuma keetti Nakadda saarti? Nakadda saarti? Si jijjiiraa jirti garuu ija kee akka ija chaayilaa si jalaa gooti eeggan. Istii urjii mee kadhadhuuf. Akkumi kadhadha kadhannaan kiyya kadhannaa waaqa kabilaashaa seete isa dhiigaan bitameeru bare kadhannaa waaqa. Qalbii. Jalan koppiliin kana godha koppiliin kana godha koppiliin. Koppiliin kana godha arraan Kan beelee qalbii fakkaata. Baada arraan darbee darba. Bade urjii dhugaa rabbi baay'ee naas naannaate. Baay'ee naas naannaate dhugaa waaqa jiraata. Na jijjiirennaa na jijjiiruu dadhabde malee osoo atama na jijjiirtee silaa Yesuus itti qabbale. Warninki narraa ka'u koppiliin kana godha hundi keessan. Assalaamu alaikum Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. لا بقى ورد جدا أنا كنت يعني تسقبها حالا لبدو تاني تسقبوفتني قلت له حاجة ثانية يسوس من الراموري لا بكاء Urjii saaki jettu. Wanti Baga mure. يسوس من الراموري تلشي لا بكاء جدا Ongkan. كوبليك لا كده أنا تكوبليك Yesuus baay'ee barbaada. أرانا بسارة Dhageeta of tamasgeen abbaate si jaalata jaalala eenyu haati koo akka inni na jaalatu eenyu na jaalata jedhee murteessa. Eessatti wal argitan urjii Eessatti agarte? Israa'eloota qofa beekan nosiin on beeku. Durayyuu Israa'eloota qofa beekame eessatti wal argitan natti himi. Yesuusi gantee jechuun waa'ee kunniin wallaalaadha kaasa ati beekaa osoo beektu gatte waa'ee Yesuus. Dhumni Ameerikaan dhumni meessatti jaallata gashti. fakkeenyaaf jechuudha ijoolleen amantaa keenyan taane warri jirtan jechuudha fakkeenyaaf like Yesuusin kama dhugaatu nama adaanaa nama jijjiiraa jettan yoo ka amantanii jechuudha waan itti iyyitanii akka urjii kanatti osoo hin taane taragaaggaati waan akkana jedhama asirrajaan nu mul'isaa mee ilaalla hin iyyite mamcatiin tu yoo waa isin gaafattan wala luyyaatti lallabin habibti Yesuus tana himesuut qasedina him akkana galutti Wangela wanti harka qabdaa tam kitaaba harka qabdaa ta'e matsaaf quddusii harka qabdaa matsaaf harkaan qabdu yoo harka qabaatte ila na asirra achirraa waan akkana jedhiiti bar ati barattuudha usi marga barnoota si barbaachisaa usi uyyuu jechuudha amantama keessanuu baratu ganaa si barbaachisa wayne na barsiisu meewa qonnaa lama 22 dubbisii furjii wayne mena waan inni siin jedhu naa dubbisi ani maaliif beekaa miti waan kitaabni keessan qabu anillee ni nama naarra hojii argamoota lama 22 dubbisiif. Kalas tasmamani yalla nu dubbisati koplink na godha yen koplink nan ta ati jette si dubbisaani amoo aduraatu faayidaa irra oolle amma faayidaa maal qabu Hojii argamoota. atika wangela wala labdani nini fattani hin dadhabdani si Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadha. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii isaa dinqii fi milikkita garaagaraa isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin Taataa siin godhi waaqayyo cubbuurra kaa'atte.
Fudhatama argate, fudhatama yoo jiima dinqii kanaan argate malee fudhataman qabu ture yaa Israa'el siqiltuutti. ta'u kun matsaafaa Akka jechaa si macaafa jedha bar urjii. Macaafame jette. Urjii kanaaf jette bar musliimaan. dhageeffadhu Yohaannisiin jedhan Yohaannisiin meeqarratti jechuudha an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee jedhan. waan biraa isaa malee waa'ee jira. Ofii dhuftee wangeela si lallabanaan jette ammaal godhe ofii dhuftee Yesuus fudhadhu. Dabala akka jedhu hojii ergamoota 1323 akkuma abdachiise sanyii namicha kanaa keessaa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaasera inni immoo Yesuusin Israa'eliif. Waaqayyomtu isaa beekamoo ati amma oduu beektu nama mormitaan irraa deema. Ati Israa'elii reewurji natti bika. Ani waa'ee amantii falmuu dhiiseera bar garuu situ natti kaasennaan malee. Beektachuun barbaanne ani. Yohaannis wanti soddoma jechuudha an humna qabu jedheeraa sin jedhani bara an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheera inni. Yohaannis inni irra deemi laal. Jedheera kan waan inni jedhe barreeffameera mi. Uluun dubbifne. Yohaannis boqonnaa 5:9 irratti ilma ofii isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Yohaannis 5:30 irratti an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Yohaannis 3 irratti abbaan koo warra isaaf sagadan barbaada anaaf kun taane isa qofaaf warra sagadan barbaada jedha. Ishi akkam goona. Ati dhugaa fudhachuu maan barbaanne obboleetti Akiraa maa dhugaan fudhanne ati dhugaa bara osuma dhagartu waa dabda. Biliyooniin jedhan tokko as jala taa'ee na waraabara gadhisa. Boodaa sunaa. Ani waa'ee amantii barsiisuu dhiiseera urjii. Amantii nama kam hundumaa duukaa nagaatti jiraachuun barbaada garuu situ kaasa. Baasu hattuu badduudhaan danda'amu. Hattuu baddu ka duri boonaa. Yaale ani humna kiyyaan homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa dhagahee malee jedheera inni nuus hin jedhani bara. Na waraabara ni kaameraan si waraabara waa'ee Yesuus dhiisi gurbaa hattuu tokko as jala jira. Biliyooniin jedhan tokko jiru. Doolaari Maarree osoo waraaban ati Yesuusitti saalfattaare. Dooni maqaa isaa Obboleetti hin jedhiniin kiristaanaanii. Kiristaanaan obboleetti jechuun hin danda'amu? Ufiitu iyyuu beetu hin danda'amu bara kiristaanan jibbita. Akka jedhama sabni keessa. Urjii ishee dhumaa jecha tokko sii kenna Israa'el qofa akka inni beeku isaa irratti Maatoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti Nyaata koppiliin kana godha baalla. keessaa Harkaan koppiliin kitaaba. Yihudaa hundumaarra hin xinnaattu si keessaa kan moo tokko saba koo Israa'eliin kan bulchu hin ba'aa jedha. Miliyoona salaatii waliin hin qabu. Miliyoon deemee meelaalaa ijoollee garee kiyyaa. Urjii ati waaqayyoo keessa sodaatamu miliyoonii sodaata. Maqaan koo saba koo kan jedhu Israa'elota qofaa saba koo jedha bara saba sakaan koo saba koo jedheen beeku. Waa isinii hima. Dhageeffadhaa seeraa isinii hima. Mucaa soodhaa fi miti namni namu. Hattuuwwatu jira. Baadiyyaadhaa lafti keenya booddee ijaarannee ala bullaqanii abbaan keenya qe'een jira. Oromoo maakoo godhame mara warri ni hattuun guddaa isa. Si godhee si lullee xabaqqa. Ani suma sodaa. Asoma saatii si Aliini aliini moo jira kunoo? Aliin illee isuma jechuu tokkuma wal keessa jira. Wal keessa jiru. Isi Yesuus dhiistee nama biraa sodaachuu eegalte? Wal keessa jiru jettee barra. Isin kolfaan ati onna kan. Urjii biyya qaalii maalumatti ta'u wal waallee si godhe dubbu. Ana. Tiya garaa nama nyaatti wallahi laazim. Rabbiin inshaallah wallahi. Amri isaatiin dukkana kana sirraa kaasu. Inshaallah rabbiin amri isaatiin dukkana kana sirraa kaasu wallahi. Maqaa isaatiin sirraa ba'u afuutu. Sirraa harkutu. Wallahi. Nagarra waliin baara waan ta'eef. Ciao. Osoo wangeela nutti lallabin deemteere? Qoy shaada qabadhu kai. Okay. Shaada qabadhu deeme. Okay, jadi. Akkam ergaa? Yookiin shahaadaa qabadhu yookiin nu qabsiisi tokko kasaarteen bahin ati lamaan keessaa tokko godhu. Urjii. Oromoo garqaba iskiriinii koppiliin kidhaa godha daraa kolfadhi sabni seechi barreessitu bara. Naante harkaan gattu qaamni koppiliin kanaa godha harkaan gattiin kafalteen. Taaptaa billee naa godha koppiliin killee naa godha baawalla. Awwaleen kashamaraati an argattan. Dura awwaleedhaan lammaffaa kashamaraati an argatta. Isin narrabsa. Ani ammoo isin saraani lafaana deema. No, dhiisati waa'ee nama. Dhiisati waa'ee nama. Urjii yookaan maal goota beektaa? Dhaabsa bolmaa dhaabsa tokko sii dhaama. Anamma waa'ee kiristaanaarra waa baay'ee beeka. Dhaggeeffadhu ka dhaabsa tokko sii dhaama dhaabsa bolmaa. Waa'ee amantii kiristaanaarra waa baay'ee beeka.
Garuu barsiisaan barreessanii jira. qabu. Amantaa kanatti dhugaa dhadhee amantaa kanatti waamaan jiru amantaa sana soba amantaa sanatti keessaan jiru. Waa'ee amantii maaliif beektaa? Barachuu na gaafata. Hunda isaayyuu barachuu. Wal bira qabee ilaalee. Yoo gaafan bare gaafan ulamaa'ii ta'e gaafan beekumsa irraa argadde. Amma garuu dhiisi waa'ee amantii kamiyyuu amantii si ta'e mini waa'ee amantii illee dubbatiin jabaadhuuti barannu amantii keessatti meedha. Baweedha gorsa kee dhaabitiin ummanni kun baa namarra. Abiriitii waan fedhe amanu mirga. Kaasii biyyaa miti. Isa kana waaqa jedhetti amanu mirga qaba mirga guutuu. Fedhu amanu fedhe. Yoo feete caammaa tanarra yoo jedheen bararra jedhiitti amani maaltu nu galchinu. Gaafa boolletii qotanii ganna kaanii lixa haati xiyyataa akka lubbuu xiyyaatti jaaladhu nafaan qabuun isa hin galchu. Ana kophaa koo dasee hunda lafa kaa'ee carqii takkattiin waan hojjetadhe hunda asirra gatee warqiin kiyya yoo qabaadhe narraa bahee qullaa akka dhaladheen dasee xaaqaa takkattiin qabirga. Ati dura musliima turte? Isaantu namaa kennaa nagala deemaa kan arrabsaniif. Bara akka amantii godhe garuu amantii musliimaa kan inni jaaladha. Haadhaaf abbaan koollee achi keessa. Anis ni jaaladha dhugama jibbinsa hin qabu. Eebadee kasaarte subhanallah. Komentiidhaan Oromoo hin arrabsiinaa. Ilaa ammas ijoolleen keenyaa Hin arrabsinaa naantee gorsaa malee. yeroo isheen utuu isheen gara san namuun deemin dura utuu isheen gara sanan deemin dura ijoolleen baay'ee arrabsaa turtan dhugaan yeroo sana dhuftee natti hin dalu. Musliima turteedha. Mee bilbila nagala gala laala waan isaan nagala barre hajjabatte heewwati billa dullatti unkaan dullatti No. Urji listen darajee ila akka gootu. Ani deemee sirraa. Dees nama narrabsa. Dala boote shafanatteeti. La waa'ee shafannaalee haasa'in.